Miliyoon dirribaa toora miidiyaa hawaasaa TikTokii irratti viidiyoo safuu uummataa cabsuu erga gadhiisee booda poolisiin federaalaan to'atameera. Masgiidni diigamuu irratti bulchiinsi magaalittii uummata musliimaa dhiifama gaafachuu qaba jechuun majlisni ibsa baase. Egaa qophiilee keenya wal duraa duubaan isinii dhiyeessinaa hanga xumuraatti nu faana ta'a. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama qabiyyeewwan aadaa, amantaa fi duudhaa Itoophiyaa faallaataan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa ture miliyoon dirribaa to'achuu beeksise. Nama kana to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti geggeeffamaa jira jedhe ibsi poolisiin galgala kana ba'e. Namni miliyoon dirribaa jedhamu viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti gadhiisu namoota hedduu biraa dheekkamsa kaasaa ture jedha ibsichi. Himannaa namoonni kaasanii cinaatti seera yakka Itoophiyaan gochaan faallaa amala gaarii yakka kan nama gaafachiisa jedhe poolisiin. Poolisiin Finfinnee qabiyyeewwan miliyoon gadhiise keessaa kan dhiyoo paantii dubartootaa fi qabduu armaa mul'ate kabaja dubartootaa kan tuquu fi safuu kan cabse waan ta'eef to'annoo jala oolfamee qoratamaa jira jedhe. Viidiyoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gadhiifaman duudhaa hawaasaa kan sarban ta'aa dhufaniiru jechuun namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufu ibseera. Miliyoon dirribaa naannoo Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaatti viidiyoowwan isaatiin putaantaa fi qabduu harmaa dubartootaa kaawwatee socho'uu viidiyoo agarsiisu qooduun booda miidiyaalee hawaasaa gubbaa hedduu qeeqamaa ture. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qeerqos keessatti kan argamu dallaan masgiidaa dukkana da'oo godhachuun diigameera jechuun manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee komate. Manni marichaa ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata eebila 5/2017 toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti baaseen dallaan masgiidichaa dukkana keessa diigamuu fi tajaajiltoonni masgiidichaa hidhamuu himeera. Masgiidni kutaa magaalaa Qeerqos aanaa 10 keessatti akka argamu kan himu ibsichi sochii mootummaan naannicha misoomsuu fi taasisaa jiruun walqabatee masgiidichi bifa haaraan ijaaruu fi piroojeektiin qophaa'ee mootummaaf akka kennamee fi hordoffiin taasifamaa jiraachuus himeera. Kana malees manni marichaa dhimma masgiida kanaan walqabatee qaamolee mootummaa waliin marii taasisaa turuu fi furmaata haaraa kennuuf waliigaltee irra ga'amee akka tures eeree jira. Haa ta'u malee dallaan masgiidaa iddoo aangoonni mootummaa jiranitti guyyaa ifaan ijaarame dukkana da'oo godhachuun diiguun dhaabbata mootummaarraa hin eegamu jedheera. Dabalataan dallaan diigame bakkatti akka deebi'uuf namoonni gochaa kana raawwatan uummata musliimaa dhiifama haa gaafatan jechuun manni marichaa ibsa baaseen himeera. Bulchiinsi kutaa magaalaa Qeerqos gama isaatiin tarkaanfiin fudhatame sochii lafa mootummaan murtoo irratti ilaalle karaa seeraan alaatiin qabachuuf taasifame ittisuu fi olaantummaan seeraa mirkaneessuuf fudhatame jedheera. Iddoo dallaan itti ijaarame kun iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa itti ture ta'uu ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata eebila 5/2017 toora feesbuukii waajjira kominikeeshinii kutaa magaalichaa irratti baaseen kan hime kutaa magaalaa Qeerqos iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa irraa kaafaman kana qabiyyee masgiidaa akka ta'etti dhiyeessuun odeeffannoo sirrii akka hin taane himeera. Iddichi kanaan dura kaampiin poolisii federaalaa kan jiraattotaa kan ture yommuu ta'u iddicha qulqulleessuun piroojeektii faayidaa biyyoolessaa qabuu fi kontiraaktera piroojeektii biyyoolessaan lafti duwwaan guutummaatti qorqoorroon erga dallaan itti ijaarame kan ture jedheera. Dabalataan lafa mootummaan dallaa itti ijaarame kana eeyyama seeraa malee barjaa yookaan taappeellaa irratti dhaabuu fi balbala itti gochuun qaama masgiidichaa fakkeessuuf gochaan seeraan alaa raawwatamuu himeera. Lafa qabiyyee masgiidichaa keessa hin turre mootummaan diigee jechuun ibsoowwan kennamaa jiran gonkumaa bu'uura seeraa kan hin qabne akka ta'e abbootii amantichaa fi hordoftoonni haalaan hubachuu qabdu jedheera. Dabalataan dureewwan amantaa masgiidichaa fi hordoftoota amantichaa waliin dhiyeenyaan hojjechaa akka turee fi gara fuulduraatti akka hojjetu kan hime kutaan magaalaa Qeerqos dhimmoota tajaajiltoota masgiidichaa hidhamaniiru jedhan irratti ibsa keessatti waan jedhe hin jiru. Gama biraatiin masgiidni masgiida kaartaa seera qabeessa kan qabuu fi bara 1967 eegalee tajaajila kennaa kan jiru akka ta'e manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee ibsa isaa keessatti eeree jira. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qeerqos keessatti kan argamu dallaan masgiidaa dukkana da'oo godhachuun diigameera jechuun manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee komate. Manni marichaa ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata eebila 5/2017 toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti baaseen dallaan masgiidichaa dukkana keessa diigamuu fi tajaajiltoonni masgiidichaa hidhamuu himeera. Masgiidni kutaa magaalaa Qeerqos aanaa 10 keessatti akka argamu kan himu ibsichi sochii mootummaan naannicha
misoomsuu fi taasisaa jiruun walqabatee masgiidichi bifa haaraan ijaaruu fi piroojeektiin qophaa'ee mootummaaf akka kennamee fi hordoffiin taasifamaa jiraachuus himeera. Kana malees manni marichaa dhimma masgiida kanaan walqabatee qaamolee mootummaa waliin marii taasisaa turuu fi furmaata haaraa kennuuf waliigaltee irra gahamee akka tures eeree jira. Haa ta'u malee dallaan masgiidaa iddoo aangoonni mootummaa jiranitti guyyaa ifaan ijaarame dukkana doo godhachuun diiguun dhaabbata mootummaarraa hin eegamu jedheera. Dabalataan dallaan diigame bakkatti akka deebi'uuf namoonni gochaa kana raawwatan uummata musliimaa dhiifama haa gaafatan jechuun manni marichaa ibsa baaseen himeera. Bulchiinsi kutaa magaalaa Qeerqos gama isaatiin tarkaanfiin fudhatame sochii lafa mootummaan murtoo irratti ilaalle karaa seeraan alaatiin qabachuuf taasifame ittisuu fi olaantummaan seeraa mirkaneessuuf fudhatame jedheera. Iddoo dallaan itti ijaarame kun iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa itti ture ta'uu ibsaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata eebila 5/2017 teera feesbuukii waajjira kominikeeshinii kutaa magaalichaa irratti baaseen kan hime kutaan magaalaa Qeerqos iddoo jiraattonnii fi kaampiin poolisii federaalaa irraa kaafaman kana qabiyyee masgiidaa akka ta'etti dhiyeessuun odeeffannoo sirrii akka hin taane himeera. Iddichi kanaan dura kaampiin poolisii federaalaa kan jiraattotaa kan ture yommuu ta'u iddicha qulqulleessuun piroojeektii faayidaa biyyoolessaa qabuu fi kontiraaktera piroojeektii biyyoolessaan lafti duwwaan guutummaatti qorqoorroon erga dallaan itti ijaarame kan ture jedheera. Dabalataan lafa mootummaan dallaa itti ijaarame kana eeyyama seeraa malee barjaa yookaan taappeellaa irratti dhaabuu fi balbala itti gochuun qaama masgiidichaa fakkeessuuf gochaan seeraan alaa raawwatamuu himeera. Lafa qabiyyee masgiidichaa keessa hin turre mootummaan diigee jechuun ibsoowwan kennamaa jiran gonkumaa bu'uura seeraa kan hin qabne akka ta'e abbootii amantichaa fi hordoftoonni haalaan hubachuu qabdu jedheera. Dabalataan dureewwan amantaa masgiidichaa fi hordoftoota amantichaa waliin dhiyeenyaan hojjechaa akka turee fi gara fuulduraatti akka hojjetu kan hime kutaan magaalaa Qeerqos dhimmoota tajaajiltoota masgiidichaa hidhamaniiru jedhan irratti ibsa keessatti waan jedhe hin jiru. Gama biraatiin masgiidni masgiida kaartaa seera qabeessa kan qabuu fi bara 1967 eegalee tajaajila kennaa kan jiru akka ta'e manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee ibsa isaa keessatti eeree jira.